achi nu qabu gara nagaatti akkan dhufnee fi gara mariidhaan nagaadhaan akka hin hiikamne maaltu nu qaba akkam gochuu dandeenya isa jedhu mari'achaa baanee torban lamaaf irratti wanti jiru gamuma marii kanaa gara haasaadhaan dubbii hiikuu kana kan nu barbaadaa haasaa turre kanatti tarkaanfiin haaraan jira waan ta'eef gara Daar es Salaamittis gara Tanzaaniyaatti waan tokko sochiin waan jiruuf waama gaariitu jira wanti jalqabame milkaa'aa jira waan ta'eef yoo danda'ame waama walitti nu fidu irratti haasa'uu wayyaa. Biraatiin wanti nu godhuu qabnu akka gorsaatti araarri kun all inclusive ta'e baay'ee bareedaadha. All inclusive yeroo jedhu qabsoon Oromoo roga garaagaraanis deemaa jira. Oromiyaa keessatti dantaa Oromoodhaaf ka qabsaa'utti jiru osoo irraa qooda fudhachuun kun jiraate. Gaaffileen kun immoo harka mootummaatti kan jiran. Odoo gaaffiin sun deebi'ee odoo gaaffiin sun furmaata argatee guyyaa tokkoof oboon bosona bulu hin jiru. Namni maraatee bokkaa keessa rooba keessa jiraatu hin jiru jechaadha. Waa dhabe, waa gaafatee waa dhabe, mari'ateetu deebii dhabe, shiratu baay'ate. Kottu gali tole nan gala. Gaafa galan rakkootu uumame. Kanaafidha kan namni laga jiru. Kanaaf amma dirqamatti. Walirraa achi nu qabu gara nagaatti akkan dhufnee fi gara mariidhaan nagaadhaan akka hin hiikamne maaltu nu qaba akkam gochuu dandeenya isa jedhu mari'achaa baanee torban lamaaf amma immoo lafarratti wanti jiru gamuma marii kanaa gara haasaadhaan dubbii hiikuu kana kan nu barbaadaa haasaa turre kanatti tarkaanfiin haaraan jira waan ta'eef gara Daar es Salaamittis gara Tanzaaniyaatti waan tokko sochiin waan jiruuf haala yeroo ilaallee sochii jiru kanarraa kaanee maal bu'aa maalii eegnaa maal fa'aa abdina maal fa'aa abdii qabna shakkii yookiin mamimmoo sodaa tokko qabnas taanaan isas lafa keenye kana bu'aa akkasii akka buusuuf yaadnaa achi booddee bu'aan akkasii ifa baasanii labsiin akkasii hin jiru waan ta'eef odeeffannoo qulqulluu argachuun rakkisaa waan ta'eef odeeffannoo yaada qabdan irratti isa jalqabaa daqiiqaa 5. Innis gammachuudha. Gammachuu keenya Waaqayyoo fiixaan nuuf haa baasu. Waama gaariitu jira wanti jalqabame milkaa'aa jira waan ta'eef yoo danda'ame waama walitti nu fidu irratti haasa'uu wayyaa wanti dhaga'amaa jirus waan gaariidha. Adeemsi deemamaa jirus fuulaan warri dhimmichi lafarraa arganii dhimmicha argaa jiranii waraana garanaa garasii taa'ee mari'achuun isaayyuu ilmaan Oromoo ta'anii wajjin mari'achuun ibidda sana argaa jiru waan ta'eef ibidda obbolaa keenyarra bu'u ibidda haadha keenyarra bu'u obbolaa keenyarra bu'u obboleettii keenyarra bu'uun argaa jiru waan ta'eef. Aburraa ka'ee namni guyyaa boofa argee galgala xeeba dheessaa jedhani. Akka sanatti immoo optimistic ta'anii namoonni kaasan iffartii gochuu dhabuun xiqqoo lafarra harkisuu fidaa akka jirudha. Sodaan guddaa qabu implementation irratti malee hin milkaa'aa kan jedhuun abdadha. Gama biraatiin wanti nu godhuu qabnu akka gorsaatti araarri kun all inclusive ta'e baay'ee bareedaadha. All inclusive yeroo jedhu qabsoon Oromoo roga garaagaraanis deemaa jira. Oromiyaa keessatti dantaa Oromoodhaaf ka qabsaa'utti jiru osoo irraa qooda fudhachuun kun jiraatee fi warri araara kana taasisuu qofa osoo hin taane bu'aa araarichi fiduu danda'u mul'atu kan namatti amansiisuu danda'u hidhamtoota siyaasaa hiikurraa ka'uu waraana bakka tokkotti deebisuurraa haa ta'uu uummata kanaafuu gad ba'amee dhuma haalli itti ibsamuu danda'u sunis bifa positive ta'een amma kanaan dura baay'een dinqisiifadha miidiyaatti waan gabaabduu tokko jedhame namni malaamitti mataa isaa dha'e malee wanti jedhame hin jiru kanaaf kanadha moor akka odeessi jirutti armaan durayyuu beezikii waan ta'an faandamentaal warra ta'e irratti garaagarummaa jiru irratti mariin lafa jalaan godhamaa ture waan ta'eef namoonni baay'ees inpuutii mataa isaanii waan kennaniif I don't think wanti obstaakilii ta'uu jira jedhee yaadu wanti guddaan nuni godhuu qabnu milkaa'ina kanaaf akka Oromootti ciccine hojjechuu nu feesisa an akka Oromoo tokkotti maatiin kun nagaa dhabee uummanni kun nagaa dhabee waan argeef nagaa vaaliyuun kennaa qabsoon Oromoo bifa compromise taaneen Oromiyaan nagaa waaraa bifa argattuun haati Oromoo deebitee akkam boonye
bifa ta'uu danda'uun akka ta'uuf akka nama tokkootti waan irraa danda'ame nan godha. Oromoonis immoo kana galmaan geessuu irratti gochuu qaba. Kun dhuma miti jalqabadha. Garuu waan jalqabne galmaan ga'utti immoo Oromoon akka sabaatti beeka waan ta'eef mooraan hundumtuu dhuunfaasaa, iigoosaa, fedhii, akeekasaa qarqaratti dhiisee Oromummaa dursuudhaan Oromiyaan akka nagaa waaraa argattu qabsoo keenya sattaanu biyyattii keessatti Oromoon abbaa sodaatamee yookiin immoo akka isaaf ta'utti akka bulamuu danda'utti humna godhatanii mooraa kana cimsuu irratti hojjechuutu gaariidha akka jedhuun kaasaa. Atis gaariidha. Kanarraa immoo ndoom carra qabeessa akka taanetti ilaala yeroo darbees waa'uma nagaa buusuu kana mari'achaa waan turreef waaqnis nu dhagayeetuma fakkaataa waa'een nagaa marii araaraa jedhamu kun dhagaamaa jirti waaqayyo fiixaan nu baasu kan jedhuun qaba. Amma kan biraa dhiisnee wanta amma nagaa jedhamu kana isuma cimsinee itti fufna. Kana hundi keenya hawwaa turre, ummanni keenyas hawwaa ture, isuma yeroo darbe Taanzaaniyaa irratti ture. Hagam akka ummanni keenya maajoritiin hawwiidhaan eegaa ture hundi keenya hin beekna gama qaama marii irra taa'een alattuu ummanni bal'aan eegaa ture gaafa ibsisuun ba'us hagam hawwiidhaan marsaa lammaffaa yoom jalqabam kan jedhu hundi keenya eegaa turre. Yeroo sanis agarsiistuun ture walii galtee fi wal hubannaa gaariin akka turee fi kun immoo isa jalqabaa waan ta'eef mariin akka itti fufu agarsiisanii turanii. Kan ammaa kunis qaamuma sanii fakkaataa akkuma sila buloyyan keenya jedhanii wannichi gaariidha. Amma marii kana kan gama mootummaatiin yoo fudhanne mootummaan federaalaa yeroo ammaa kana hattoota irratti garaa jabaatee tarkaanfii fudhachaa jira. Tarkaanfii hamaa fudhachaa jira, seeraan gaafachaa jira, itti gaafatamummaa irraa kaasaa jira. Hattoonni sun immoo yeroo garaagaraa hanna hataniin waa qabataniiru waan ta'eef ispoonsara godhanii nagaan akka hin buune hanna isaanii sadofkachuuf yaaliin godhan waan jiruuf jarri akkasii kuni nagaan akka bu'u hin barbaadan. Kana agarsiistuun kan jiru waraanni kaabaan ture ammas garuma kaabaa kanaan jiru tokko maddi isaa hannuma kana. Warri hatte hanna san jalaa ba'uuf dabalatas haftuuf uummata saamuu fi nagaan akka jiraatu hin barbaadan. Nagaan yoo jiraate seeraan gaafatamuu waan dhufuuf qaamni kun har'a siin barbaada nagaa kan jedhu hin qabu. Gama qaama lammaffaa mariirra jiruunis yoo fudhanne maqaa qaama saniitis haa ta'u qaama bosona jiruutiinis haa ta'u qaama bosona jiru kanas yoo ta'e Oromiyaa keessa saamicha hamaatu deemaa jira. Nama ukkaamsanii maallaqa gaafachuu, maallaqa fudhachuu, sodaachisanii konkolaataa karaarra dhaabanii wanna adda addaa godhuun jira. Har'as warri kana bare nagaan kun akka bu'uun barbaadu maaliif ta'aniituma abbaa qabeenyaa ta'aa jiru. Namoota tokko tokko maatiidhaan maaliif ijoollee keessan hin qabanne jedhanii yoo haasofsiisan ijoolleen keenya nu diddee ebalu faanti birrii qarshii miliyoona agamna kan taanetti dhumaa jira. Saawwa harree farda keenyatu dirooniidhaan taankiidhaan rukutamaa jira. Itti fufiinsaan wanti kun wal injifachuun hin danda'amaa? No, hin danda'amu. Qawweedhaan wal injifachuun baay'ee yeroo fudhata. Hin danda'ama garuu baay'ee yeroo fudhata. Maaliif lolli kun waggaa 5 irraa gaafa jalqabamu Biraanuu Juulaa torbee 2 hidhee jalqabe. Torbee 2 kun gaafa sana beegii jira. Arrammoo Tuulama jira, Sulultaa jira lolli kun. Mana mootummaa irraa kiiloomeetira 90 jira ara kiiloo irraati. Kanaaf wanti kun qawweedhaan hin taa'u isa jedhuufi waanuma laalaa baane jechaadha waggaa 5 kana. Waan nama gaddisiisu immoo mootummaadhaaf inni lolu ijoolleen booji'amtu, ijoolleen oboo biratti qabamtu, ijoolleen duutu ijoollee Oromooti. Bitamtee adeemtu akka barbaaddetti adeemtu ergatanii ijoollee keenyatu du'a. Garanaas kan du'u ijoollee keenya, garasiis kan du'u ijoollee keenya. Inni kun irrumatti xiyyeeffatanii keessattuu karaa mootummaatiin irrumatti xiyyeeffatanii Oromoo qulqulleessuu irratti waan xiyyeeffatan natti fakkaata. Wanti kun jechaadha. Ofitti fudhadheetan jedha waan kana. Maaliif silaa oduu nagaan hin barbaachisatee amma kana deemuu hin dandeenyu turre. Keessattuu marii gaaf darbe ta'e sanaan asitti lubbuun xiqqaan hin banne, manni xiqqaan hin gubanne. Kanaaf mariin kun baay'ee murteessaadha. Gaaffii Oromoon qabu beekamaadha. Gaaffii Oromoon qabu sana deebisuun immoo wanta kanaaf faladha.
Nama dhukkubsateetu qoricha barbaada. Nama nagaa dhabeetu nagaa barbaada. Nama beeleetu nyaata barbaada. Nagaa dhabnee jirra. Waggootaaf Oromoon nagaa dhabee jira. Keessatti immoo kan waggaa 5 kanaa immoo addadha. Akkasitiin itti fufnaan warri beelee nyaata argachaa hin jiru. Warri dhukkubsate qoricha argachaa hin jiru. Qorichi galaaf hin jiru. Loladha, taankiidha, xiyyaaradha. Kanaaf lolli kun dirqamumatti dhaabbachuu qaba, furmaata argachuu qaba. Ittiyyuu qabna, garee lamaan ittiyyuu jechaadha. Keessattiyyuu garee biyya bulchaa jiru, garee biltsiginnaa kanatti ittiyyuu qabna. Oromoon gaaffii 5 qaba waan barbaadu. Waan amma irratti gaafachaa jiru gaaffii 5 qaba. Gaaffileen kun immoo harka mootummaati kan jiran. Odoo gaaffiin sun deebi'ee odoo gaaffiin sun furmaata argatee guyyaa tokkoof oboon bosona bulu hin jiru. Namni maraatee bokkaa keessa rooba keessa jiraatu hin jiru jechaadha. Waa dhabe, waa gaafatee waa dhabe. Mari'ateetu deebii dhabe. Shiratu baay'ate. Kottu gali tole nan gala. Gaafa galan rakkootu uumame. Kanaafidha kan namni laga jiru. Kanaaf amma dirqamatti furmaatni argamuu qaba. Yoo furmaanni argamu ta'e isa baasne caalaa sichi sacrifice gochuudhaaf deemna. Faannoon gaafa dhufu ati abaawoodhaati biltsiginnaadhaa siin hin jedhu. Lafarraa si qulqulleessaa dhufaa jira beekama. Walloo keessatti guyyaa 4 kana guyyaa 5 kana maaltu akka ta'aa jiru argaa jirra jechaadha. Oromtitti kan jedhame tokko bira darbamaa hin jiru. Jaarsa jaartii ijoollee wanti jedhamu hin jiru. Faannoon akkatti uummata keenya walloo qulleessaa jiru isuma argaa jirrudha jechaadha. TPLF gaafa bayyaannate haaloo ba'uudhaaf kallattiidhaan nutti deebi'a. Ati biltsiginnaa turte, ati abaawoo turte, ati eenyu turte siin hin jiru. Akka Oromootti Oromoo